amma qama isiitiin xumuraa jedhan argitanii gatii kana ta'eef wallaahi rabbiin beekumsa dhuma hin qabne rabbiin isaaniif haa dabaluun jedha isaan haa jajjabeessu hin dagatinaa hawaasni oromoo amaanaa isinitti haa ta'u amaanaa rabbii yeroo takka takka darbaa dubbisaa nagaa jedhaanii dalagataa jiranii hojjetataa jiranii nagaa jedhaanii nagaa gaggaafadhaanii obboleessa biyyatti hafee jedhe sanillee yoo dandeettaniitiin jettanii dubbisaa Ahmadimee Yeroo tokko nami. Ustaaz Ahmadidha. Doktor Ahmad Bosona Baalellee jala kana jiranii. Waa'ee dubbadhaa ish. Naa kennitanii? Dubbadhu lubbuu dubbadhu. Okay, shaay waan weessu Dalaga Lala natu feinaan achi ol bira jiranii isaanii. wal bira jiru. Bakka isaan Abbaan Abdallaa rafuu edaadhi isaayyee dubbadhu ish. abboo faatti rabbi. Gujaa hambaasaa jedhamu kana jechuudha. Rabbuma keessan sodaadhaati sababuma kenna walitti isin fakkaata dhiifama godhaa fi dulaanillee isiniin jedha seensisaati. Dhiifama walirra taa'ee rabbuma sodaadhaati. Maaliif jennaan dhiifama godhuun jiru laale alimaati yaawata akkasii hima wanni waliin nu fide miidiyaadhaa mitii kiyya beeka waan dalagu keessa jechuudha nama natti tarkaanfate immoo akka itti ofirraa dorguun beeka anaa isa wanni waliif fidu. Kabindi. Eenyu muna meeqa eenyu. lee gammannee akkasiin biraa deemne. Gaarii miti sababa kenna waan. Naaffinni jechuudha. Eenyu ni muna. Ambassaa ka jedhamu san dheengadde isatu nu wajjin rakkatee bakka kanallee nu geesse dhugaa rabbi birii takka osoo hin kaffallee ofii dhufee nu fuudhee mana ummuufnaan kana kan fuudhee isaan guutuu nu wajjin deemee wallaahi Lula dhugatti He needs to order me then after I rakkoon mucayyoo tanaa hedduu faana qoodataa tureera hambasa dhiifama walii godha akkana godhii jedhee ajaja na kenne natti kenne na uummata oromoo na kennatti godhe si maaltu bahee jedheen tirfii haasa'e guruppii keessaa remove isa godhe. rakkoo tagaamu walumaan amma haasanii dubbiin ka Rosa inni qabu anatu argee miiree aan waan namni natti wanni jedhu fakkeenyaaf nam tokko dhufee akkana godhinaan jedheef ani hin godhu yoomillee. Lula salaamu alaikum. Dr. Ahmad Bosona Baalellee baga nu dhuftani. Amma egaa dubbiin biraa duran jiraanne taate Lulaaleen dhugaadha haqarratti amaanaadha amaanaa hawaasaati. Wanni hawaasni si kenne hawaasummaan gahaa. Tarii innillee yookaan hammeenyi osoo hin ta'e namni waan beekurraa waa hojjeta. Waan san ta'eef walii ho'iif jira. Atillee hawaasi haala waan beeknullee hin qabnu. Quraana beektaa, hadiisa beektaa. Ho'iifiin sun innis yookaan dhuunfatti tarii namni tokko hin dogongora qalbiin namaatu. Tawshii isa yaada keessa ta'uu danda'a. Laa waatu jira beektee ministeerri wanni jiru maali yoo jette tiktookii kanarratti namni kamiyyuu gizee mallaqni guurameetiin jedhu yeroo baay'ee jechuudha mallaqni irra caalaa yoo guuramu miskiina mana madaam jiran warra mana madaam irratti shintibeetii nama miicanii halkaniif guyyaa dhaabbatanii jiran irraa guurama. Mallan ijoollee heddama yoo screenshoot kaasee ergeetiin jedhe anumatu miisajjii ilaalee jedhaan dubbanne jedhise malee dheengadda mallaqni sun maal godhamee haliimaan atta taate karaa keessaatiin jechuudha na wanna jedhan. Mallaqni tokko yoo maqaa nama tokko guurame namni sun amaanaa nama isaanii fuudhee bakkaan gahuu qaba. Ni galee. Irra caalaa hagana narra galee haxxii hagana waan akkanaati narra galee kana kanaan godhe kana kanaan ta'e namni herreegee mucayyoota irratti mallaqa kana kenne tokko hin jiru. Amaanaa ummata kanaati amaanaa ummata kanaati itti kenname mee biyyoo kasaniifillee itti dubbatee ka waa jedhu taate luuluun ufin murteessuu hin dandeessu. Ummata wajji murteessu. Dhiifama lubbuu si qabadha. Waatu jiraa ture beektaa? Ilmi namaa kan miidiyaa caalaa kan lafaatti jira. Wanni ummu afnaan. Isa miyuutu godhe itti fufi. Inna kan barbaadu asitti dubbatamuun malee wanti tokko dubbatamu. Wannummaan dubbatamu tokko hin jiru. Haala faate wanni asitti naa hubatuu qabdanii namni lubbuudhaaf rakkatee jiru yoo jiraate jaraa miti namni biroo rakkoon hin jirtu. Dhugaan rakkate. Mucallee taanaan
waraqata kaampaanii ni qaba. Waraqata qadii kaampaaniin gadi darbe waa'ee mucaa dubbanna malee odoo mucaan kaampaanii keessa jiru waa'ee mucaallee dubbatuun inni jedhee jira aslan cufee jira. Kan waa'ee biroo immoo insha Allah waa'ee haliimallee wala kennallee walumaan jirra walumaan turra. Isallee afaanuma wal jala lole malee afaanuma wal jala dide malee waan birillee miti. Innis immoo keessa hin beeyne yaaduma mataa ofii kennataa miiree namu yaaduma san irratti jechuudha. Kan yaadni yaada fide kan hin beeytatu waa'ee miidiyaa kanallee ni beeyta waa'ee birrii guurinsaa kanallee ni beeyta sitti ni muna caalaa. Deebita dammoo namni birrii guuru kun hagama uf shakku hin beeyta. Wallahi ani lulaayaa caalaa ufii kiyyaa irriban dhabe. Anjoolee na bira dhufte caalaa birrii kanaafin irriba dhabe. Sababni bormaal jedhuun ishiin tuni jabaattuu diin islaamii waan bareedduudhaan isii barbaada malee waan yartuudhaan akka namni isii kaasu gonkumaa hin ayyamu. Maaliif akka xiyyaa kanatu isii keessatti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Sila kana ta'eefi lulaayyee atillee baay'ee kanas jaalladha dhugaa rabbi. Karaa kanaan si baruun koo naaf gammachuu guddaadha. Innaa waa hundaayyuu bira dabrine tumaan oofii olii goone tumaan obboleessi keenya kanallee kan karaa malillee wal jala tartanis kan innis immoo beekaf ta'inna wallaalan ta'inna odoo hin hubatin dubbates oofii godhiifummaati. Maal jennaan ana caalaasitu qomallee diinii qaba. Galatooma akkasi. Yeroo tokko dhiifama walii yeroo tokko jechuudha. Amma isin yaa'u nuumaa fi malee wanti isin waliin dubbataa turtaniif achi miyuutii godha. Isinis nuumaa fi amma fakkeenyaaf wanti isin gootan kun waan guddaadha. Garuu waan gootan kanallee yookiin rabbiin kan isinirraa fudhatu yoo isin gammachuudhaan waa wayii gootan isinirraa fudhatamu. Amma innis yookiin badummaa fi miti atis luulaan eega ufafoo ta'ette namni gaafa nama ufafoo ta'e waan baay'ee nama qunnamaa arrabsamuunis jira. Inni si arrabse jechuu kootii miti. Yeroo tokko jechoonni wayii nama afaanii hoba'u jechoonni nama madeessullee jiraachuu danda'a. Dirqama immoo gaafa nama afoo ta'ette danda'uun waan hundaa jechuun namni akkuma bifti keenya garaagarummaa qabnu amalli keenyallee garaagara waan ta'eef wal danda'uun dirqama garamaan dhugaa isaan bichaa miti akka tasaa dhimma kanaafillee jettanii namni walii gufattanii yoo jiraattan walii dhiisaa yoo san rabbillee haadhatee naallee dhiisee hunda keenyaayyuu dhiisuu danda'a. Dhugamaan garamaa walii fayyaa qarallee rakkoma keenya qoodamuuf bakka kana wal geettanii hunduu haa diqqaattu haa guddattu mana ofii banatee waan hojjetu hin hojjeta. Garuu dhimmi keenya kun isin qunqee jennaan walii qabamtanii hundi keessanuu dhimma keessan dhiiftanii yookiin karoora keessan waan yaaddan hunda dhiiftanii nuuf jettanii dhimmamtanii bakka kana waliin dubbattanii jirtanii numaaf jettaniiti waan ta'eef akkuma nuuf jettanii quuqamtanii bakka kana wal geettanii nu gargaartan isinillee akkasii walii fayyitan barbaanna nullee yoo san gammanna rabbiin illee yoo san isinii gammada isin walii dhiisa hundi keessanuu jechuudha. Maashaallah dubbiin tanuma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nagaan dubbadhu. Ayyee bareedaa durarraallee asuma jala taa'ee dhageeffataa ture. Wanni hamaan addaa hin jiru tarii yookiin waan biraa keessa kana jira ta'ee hin beekne malee akkuma nama tokko ijoollee tana bakka jiranii hordomne guyyaa dura maalii isaaniiti minaamin waan jedhurraa kaastee siin gaafattee bakka jiranii hordomne bilbilee mubaarak iyyuu silkii kaasuu didee dhuftee siin fuudha jedhee ganama sanillee itti dawwalanuu silkii kaasuu didee mubaarak illee muyattii kana hordomne fuunee bakka garagaraa jiranii bakka tokko dhufanii asii deemnee hin beekamu hundaa. Aleen fi ajimaan ka jedhu warri biyya kana jiraatuun beeka. Asii fuudhee galatoomtuu adhallee borullee galata guddaa namni qabu ommoo ifnaan tuni akkuma jettan galatooffadha. Waa'ee makana irratti keessaa nama wanni uummata kanaallee ibsuu barbaadu guruppii keessa hin turenillee. Guruppii makana keessa yaaduma kana mari'anna jennee guyyaa duraa achi jalallee seenne. Mariin haalatama wanni kun ittiin deemu akkaataa ittiin gargaaramu waan ta'uu qabu kana irraan mari'achuu turre. Guruppii kana keessa wanni kun maaf akkana waan jedhu wayii kaasanii waan wayii sadaqaama jedhamu kanaaf birrii wayii gaafannaanuu birrii kanaaf aartee birrii nan gaafattan akkaawuntii kiyyarrallee hin jiru qaata ofirraa dabarseera birrii kanallee nan gaafatina ganaa mari'atamee miidiyaa irratti ganaa mari'atee mubaarakiinillee
gaafadhee maali akkas yaanni akkasii akkami kun ta'a eenyu maali jedhamee guurameera guyyaa dura adda birrii 2,000 mee sadaqamoo goona yaani ijoollee tanaa wajjin barbaachisaa bakka ta'an kun waa baay'ee barbaachisaa haala namni itti jiru biyya namaa keessa jiraatu nama keessa jiraatutu beeka wantoota tokko nama barbaachisaa ijoolleen tuntuu haaraa biyyaa dhufte kunillee jedhee waan tokko ufuma kiyyaa madaalee laalee yaada kanan dhiyeessee jennaan ati maaliidha eessaa dhufte yaada jedhu kana kaaste moo ijoollee ganda tokkooti akka mara waa hundaan sii galee kanaan miidiyaa irraan osoo hin taane namummaa illee keessaanillee waliin jireenyallee hundaanuu maatii tokko ijoolleen saniif irraa dubbadhe lakki inni akkana baajaajiin nu fide malee maal waan baajaajiin si fide malee ijoollee fiddeef irraa dubbatta ati maaltu si fide yaada jedhuun aarii way darba birriin sirra gallaan indee an dubartii baay'ee hordofu keessaa sii ture hin kabajjallee hin hordofaa baay'ee kabajjaa guddaa qabaaf indee akkuma kana dura miidiyaa kanarra haasamu yeroo gargaarsaa waa wayii guuramu shirri baay'een wanni kun adaan nama hundaa biran jira amma birriin irra gallaan haasomni akkanaa kun dhufe moo atta maal jennee guurre ka qabuuf kan qabne illee guyyaa san wal geenne nama baay'een kan qabne illee haqimii ofii qabu namu waan danda'een waan godhe kana deebameeti ganaa miidiyaa irratti deebee maaliin goona jenneetti yaadee namu guyyaa sanii muyattiin tun kushiinaa arabaa keessa dhaabbattee bo'aattuuf itti yaadame guurame erga guurame maafi bakkaan hin gaamne onni kun indegana ammayyuu addaa kanaa miidiyaa irratti deebamee haasamuun kunuyyuu akka kiyyatti anaa fi baay'ee gannaan boone isaan waan fedhanaa godhanii kanaan godha akkana godhaa jedhanii gara isaanii dabarsanii dhiisuu bakkaan ga'u ijoollee yookiin gaddarra jirtu maaliin goona waa'ee birrii barbaadaan jiran isaaniyyuu qaani miidiyaa kanarra waa'ee birrii yoo haasa'uun barbaadan ijoolleen kun ijoollee kana rakkoo isaanii guruppii keessaanii gaafadhu keessa seenii gaafadhu miidiyaa irratti waa'ee birrii deebitee hadha isaa haadha dhabanii waa'ee birriitiif maal siinaa jedhaniif hin saakkatan beekaniif illee mataa ofirratti naadanii iyyuu namuma nama dhiyaatu waa wayii namarraa dubbatee rakkoolee keessa jijjiru namaa hima ijoolleen kun amma miidiyaa kanarra waa'ee birrii haasaanii birrii kana rakkoo kana qabaa kanaa jedhanii tadhaa haadha duuteen waa wayii rakkoo ba'uun isaanitti hin ulfaata jiran. Rakkoo akkanaa keessa jira ammaalii maqaa haadhaati waa wayii ta'uun isaanii hin ulfaata. Erga guuramee bakkaan gaamee waa'ee isaanii kanaaf maaf kanan taanedha. Anammoo akkasiin jettu sanii miti. Ijoollee kanatti dhiyeennaan hin beekan warroonni ammas jala jiranii fi namoonni tokko beekan. Ijoollee kana fuudhee asii